ማክዳ አሊ ቢራ እባላለሁ። ያው ከእናቴ ሰብለ ከበደና ከአሊ ቢራ መሐመድ እንግዲህ የተወለድን የመንታ እህቴ ማርታ እህት ነኝ። በፈረንሳይ ነው ያለው። እኔ ማርታ አሊ ቢራ መሐመድ እባላለሁ። የምኖረው ጀርመን የአቶ አሊ ቢራ ልጅ ነኝ። Egaan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya akkuma afaan isaanii irraa dhageettan dubartoonni kun Aliin Birraa abbaa keenya jechuudhaan maqaa isaanis Maakida Alii Birraa fi akkasumas Maartisti Alii Muhammad Birraa jechuudhaan yoo himatan dhageettanii jirtu. Aliin Birraa garuu ilma qaba. Hanga har'aatti uummanni Oromoo Artist Aliin Birraa ilma akka hin qabne jechuun ilma gudeedaa akka hin qabnetti kan beekudha. Innis akkasumatti dubbachaa kan turee fi haa ta'u malee ilmaan Oromoo ilmaan kooti jechuudhaan hundi ilmaan Oromoo ilmaan kooti jechuudhaan ilmaan Oromoo akka ilma isaatti ilaalaa kan jiraachaa ture Artist Aliin Birraa har'a ganda dhugaa jira. Rabbi rahmata haa godhuuf. Haa ta'u malee dubartoonni kunneen Artist Alii Birraa abbaa keenya jechuudhaan as bahuudhaan abbummaa isaa falmachaa kan jiran yoo taatu, dubartoonni kun ammoo ammaaf kan jiraatan biyyoota Awurooppaa yoo taatu biyya Faransaayii fi biyya Jarman kan jiraatanidha. Seenaan isaan arma dura Artist Alii Birraa doktora kabaja Artist Alii Birraa waliin qaban hoo maal fakkaata kan jedhu bal'innaanis kanas kan waliin ilaallu ta'a. Artist Alii Birraa fi dubartoonni kun arma dura waggoota 18 dura wal arganii akka turanis viidiyoon ba'e tokko mul'isee jira. Artist Alii Birraa biyya ormaa turee gara biyyaatti yeroo deebi'u dubartoota kanaan wal argee kan ture yoo taatu achi dura isaan abbaa keenya jechuudhaan barbaadaa kan turanidha. Artist Alii Birraa barri inni dubartoota kanneeniin itti wal argee bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan ta'u yoo taatu isaan abbaa keenya ati abbaa keenya jechuudhaan barbaadaa kan turanii fi innis akkuma gara biyyaa galeen dubartoota kana dubbisuudhaaf beellamatanii kan wal argan ture. Artist Alii Birraatis viidiyoon kun akka mul'isutti ilmaan kun ilmaan kooti jechuudhaan ofitti qabee yeroo gammachuu ibsu viidiyoon dur waraabamee ture mul'isee jira. Mee viidiyoo kanas daawwannee walitti deebina. ልጆች ልክ እንደመጣው ልጆች ጋር ተገናኘው ሰሞኑን እና መጀመሪያ ወደ ውጪ ሀገር በነበርኩ ጊዜ ከነሱ ጋር ግንኙነት አልነበረን። ታንክስ ጋድ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለቱ የኔ ልጆች ትልልቅ ሆነው አገኘዋቸው። እንዳውም ከኔ ይተልቃሉ። ይቺኛው ማግዳ ትባላለች፣ ይቺ ደግሞ ማርታ ትባላለች። እና ሁለት ቆነጃጅት የሆኑ ትልልቅ ልጆች እግዚአብሔር ሰጠኝ እና እዚህ ከመጣው በኋላ ተገናኘን። አሁን እንግዲህ ካሁን በኋላ ተኬር አረጋቸዋለሁ፣ እነሱም ተኬር ያረጉኛል ማለት ነው። ይቺኛዋ ማርታ ትባላለች፣ ይቺኛዋ ደግሞ ማርታ ትባላለች። ማክዳ እና መንታዎች ናቸው። ስለዚህ ነው ማርታ ማርታ ያልኳቸው። መንታዎች ናቸው። አሁን 20 ስንት አመትሽ? 23። ይቺኛዋ 23። Egaan akkuma argitan kanatti gaa Artist Alii Birraa bara 1998 dubartoota kanaan wal arguudhaan inumaayyuu karaa ETV Itoophiyaatiin karaa televiizyinii ETV Itoophiyaa jedhuudhaan tamsaafamee kan ture yoo taatu viidiyoon kunis Aliin Birraa ilmaan isaa akka waan argattitti gammachuudhaan kan ofitti qabatee isaan simate ture. Haa ta'u malee Aliin Birraa akka nama kamiiyyuu nama bal'isee yaaduu fi nama uumama namaatiifis kabajaa qabu waan ta'eef ilmaan isaati jechuudhaan warra abbummaa isaa himatan kana itti gammadullee gaddisiisuu hin barbaanne. Yeroo saniif akkasitti haasimatu malee Aliin Birraa booda maal godhe kan jedhus odeeffannoo guutuu kan qabnudha. Aliin Birraa calliseetuma ilmaan kana hin fudhanne ture. Yeroo sanitti gammachuudhaan akka malee gammadee ijoollee kanaaf simannaa godhee fi wal arganii akka gaariitti wal dubbisanii turanillee haa ta'u malee Artist Aliin Birraa nama beekumsa guddaa qabu nama barate ture. Innis ilmaan isaa kun guutumaan guututti kan isaa ta'uu mirkaneessuudhaaf yeroo teknooloojiin babal'atee fi akkasumas biyya teknooloojiitiin dhufe waan ta'eef karaa teknooloojiitiin dhiiga isaanii qorachuu waan barbaadeef karaa DNN jedhamuun dhiiga isaanii yookiin fuudhuudhaan
karaa DNN yookiin dhiiga namaa abbummaa walitti galchuu fi adda baasuun karaa qulqullummaadhaan waa hundaa ilmi tokko kan abbaa tokko ta'uu mirkaneessuun akka qorataman kan yaamee fi kan taasise Aliin Birraa garuu akka odeeffannoo qabnutti DNN dha yeroo dhiigni isaanii qoratamu abbummaan Alii Birraa kan isaanii ta'uu hin dandeenye. Aliin Birraatis dubbii kana achumatti qabbaneesse. waa hunda kan addaan galchuun karaan teknoolojii guddichi addunyaa kana yeroo ammaa kana ilma ofiitiin argachuu danda'an DNN dhiigni isaanii tokko waan hin tahiniif abbummaa isaanii kabajaaf akkasitti akkuma abbaa isaaniitti ittiin faayamanii malee abbummaan dhiigaa isaanii Alii Birraa akka hin tahin waan mirkaneeffatee jiruuf Aliin Birraa ilmaan isaati jechuudhaan kan isaan ittiin ifyaamaa turan kanatti gammaduu baatullee achumatti dubbii kana akka dhiifamtuu fi akka qabbanoftu kan taasisedha. haa ta'u malee ijoolleen kunniin har'a erga artist Alii Birraa du'e miidiyaa irratti as bahuudhaan inni abbaa keenya Aliin Birraa abbaa keenya isatu nu dhalche jechuudhaan himachaa kan jiranidha. haa ta'u malee waan nama ajaa'ibu ammas ijoolleen kunneen afaan Oromoo guutumatti dubbachuu kan hin dandeenyedha. haa ta'u malee Aliin Birraa osoo ilma qabaatee ilmi isaa afaan Oromoo dubbachuun qaanyiidha. Aliin Birraa nama afaan Oromoo guddisuuf afaan Oromoo utubuuf lubbuu isaatu aarsaa guddaa itti kafaleedha. Aliin Birraa ilmaan isaati jechuudhaan warra ofiyaamu kana wal argee waa hundaa dhiigas if qorachiisee isaanis qorachiisee isaanii akka hin taane yookiin kan isaa akka hin taane mirkaneeffatee kan dhiisee ture yoo taatu isaan garuu Aliin Birraa abbaa keenya jedhu. haati ijoollee kanaatis akka hin jirre odeeffannoo yookiin gaafiif deebii isaanii kana keessatti kan adda baafanne yoo taatu walitti dhufeenyi haadha isaaniitii fi Alii Birraa eessatti uumame eessatti eegale kan jedhus adaadonni isaanii garuu miidiyaa kana irratti dubbatanii jiru. akka isaan jedhanitti Aliin Birraa bara 1972 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naayit kilabii magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Markaatootti iddoo jedhamutti Aliin Birraa naayit kilabii keessatti yeroo weellisaa turetti haati ijoollee kanaa hojjattuu hoteela sanii turte. guyyaa tokko Alii Birraa akka tasaa dhukkubee haati ijoollee kanaa yookiin hojjattuun hoteela sanii Alii Birraa gargaarte. Aliin Birraatis achumarraa isii dinqisiifatee akka hiriyyummaatti isii qabachuu kan jalqabeedha. kun jechoota adaadonni isaanii dubbatanidha. achumaan waggoota 2 erga waliin jiraatan booda akka hiriyaatti ijoolleen kun uumamuu dandeesse. Aliin Birraatis ijoolleen kun erga uumamtee haadhaaf kunuunsa gochuudhaan haati isaanii ijoollee kana deesse jechuudhaan adaadonni isaanii miidiyaa kana irratti ibsanii jiru. haa ta'u malee haati ijoollee kanaa hojjattuu hoteelaa turte. dubartoonni hoteela dalagan nama meeqa wajjin hariiroo akka qabdu tilmaamuunis nama hin dhibu. Aliin Birraatis tarii hiriyaa haadha isaanii kana ta'uu danda'a. garuu Aliin Birraa wanti namni hunduu beekuu fi Oromoon guutuun beektu Aliinis dubbatee jiru. Alii Birraa bara Haayile Sillaasee irraa kaasee uummata Oromootiif qabsaa uummata Oromootiif dubbachaa waan tureef sirnoonni abbaa irree duraanii dhiibbaa guddaa irratti gochuu bira darbanii akka inni dhala hin godhannes kan godhanii ture yoo taatu walumaa galatti Aliin Birraa akka dhala godhachuu hin dandeenye hospitaala fedhayyuu deemee mirkaneeffatee jira. dhala malee yookiin ilma gadaamessaa malee Aliin Birraa bara dheeraaf jiraachaa kan ture yoo taatu kana osoo uummanni Oromoo guutuun isaaf gaddu Aliin Birraa garuu uummata Oromoo guutuu ilmaan Oromoo guutuu ilmaan tiyyaa akka ilmaan kiyyaatti ilaale jechuudhaan ilmaanuma Oromoo tana akka ilmoo ofiitti ilaaluudhaan innis kan itti dhala dhabe uummata Oromoo waan ta'eef ilmaanuma Oromoo ilmaan kooti jechuudhaan jiraachaa hanga baroota umrii isaa guutuu erga jiraate booda ji'oota muraasa dura lubbuun artist Alii Birraa addunyaa irraa kan godaanteedha. lubbuu isaatiif jannata hawwina. garuu dubbiin amma dubartoonni kunniin haasaa jiran haasanii malee dubbii gan nama seentuu miti. imalli isaanii dubbii kanaan garamitti kan jedhus shakkii kan namatti uumuudha. Alii Birraa tarii qabeenya isaa qoodachuuf yookiin ammoo abbummaadhaan kaasaa qabeenya isaa gaafachuuf deemuu laata kan jedhunis shakkii namatti kan uumuudha. ammaaf garuu isaan abbummaa Alii Birraa kan himatan malee qabeenya Alii Birraatis kan hin gaafanne waan hin ta'iniif kana irratti yaada maalii akka isaan qaban isaanumaaf kan dhiifnudha. taateen akkanaa biyya keenya keessatti qofa osoo hin taane keessattuu biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti biyyoota Faranjii keessatti taateen akkanaa irra deddeebiin kan mul'atudha. keessattuu aartistoota
taphattoota kubbaa miilaa, atileetotaa fi namoota bebbeekamoo siyaasaa hedduu wantoonni akkanaa kan qunnaman yoo taatu dubartoonni guyyaa tokko tokko namoota akkasiitiin wal argan yookiin wajjin jiraatanii jiran abbaa fedhan irraa ilmoo dhaluudhaan deebi'anii himannaa irratti banuudhaan qabeenya nama sanii yeroo qooddatan biyyoota addunyaa garaagaraa keessattuu biyyoota akka Awurooppaa, biyyoota akka Ameerikaa keessatti irra deddeebiin kan mul'atudha. Taphattoota fi akkasumas artistoota hedduu irrattis dubartoonni osoo waliin hin jiraatin illee yookiin fedhiidhaan wajjin jiraatanii dirqina gudeedee jechuudhaan himachuun kan beekamedha. Kun taatee namoota bebbeekamoo addunyaa kana irratti mudatu keessaa isa tokkodha. Wanti amma dubartoonni kunniin jechaa jiranillee wanta dhugaarraa fagaatee fi akkasumas qulqullummaa hin qabnedha. Shakkiidhaan jiraachaa kan turanii fi jecha haadha isaanii dhagaanii ittiin jiraachaa kan turan yoo taatu, haa ta'u malee aartist Aliin Birraa akkuma gaafa biyya alaatii galee yookiin bara 1998 biyyatti deebiin isaanii wal argeen dhiiga isaanii qorachiisee ilmaan isaa akka hin taane mirkaneeffatee achumatti kan dhiisedha. Garuu gargaarsa namummaa akka godhaafii ture odeeffannee jirra. Egaan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon nuti sa'aatii kanaaf qopheeffanne yookiin qophiin addaa nuti sa'aatii kanaaf qopheeffanne kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Qophiilee keenya biroo fi odeeffannoowwan adda addaa keenya yeroo nurraa qooddachuudhaaf YouTube